Hello. 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 Akkam bulte? Nagaadha. Nagaa keedha. Jirra koo. Egaa hundumtuu dhumeera abbaa koos mariisiseera qophaa'e jaarsolii babbareedoo ciccimaadha jettu barbaadii ergi. Dhugaam. Tole amma kana laafuma amma kanan barbaade. Abbaan koo immoo akka namaa miti sirreessiidhaan dubbatu maaloo nan qaanessi firoottan isaas jiru. Rakkoo qabu giiftii koo amma kanan barbaade. Hello. Amma kanan barbaade. Amma kana. Ittee dhufne gaa kunoo erga nyaadhe erga dhuge tureera maala nuu waama tokko kana gargaartaniif hin dhufe maadha taamammoo anuu ispoonsaruma tokko kana taataniif dhugaa ispoonsara maali qalladdaati jireenyi nutti ulfaateera nutti bara zeetiin birii kuma tokko galetti ispoonsara sii ta'a maal taateti maalti birrii si gaafateef anoo kuma gara gaa'elaatti nuuftan hin barbaade maal akkas naan hin jetture karaa isaa siifin hin qadhaa nama meeqaafuu geera dhugaam dhugaa saala Nagaadhani. Fayyaadhani. Maalree maal taate? caalu yaadattu gaafa obboleettiin kee isheen jalqabaa heerumte sun amma qoonqoon na cituttani siif hin sirbine Maali dhiise deessi kana dadhabe gaafas sirbaa ture. mee yaadadhu caalu gaafa xalaa kee jalqabaa jaalallee keetti ergattee yoo si ergana miti Maaliin dhaqatte malee yoomde fedhe? amma isa mitanuu waama tokko isinii akkana gargaartaniif hin gara keessan nufi Maali maal taate? anoo gaa gara magaalaa tokkotti akka nooftan hin barbaade ispoonsar magaalaa dhaquun barbaade kana adeemtaniif Atumti kun moo? Atumti kun fuutee mana dhaabbachuu fedha? Maal qabda maalatti fuutan? inni kaan maal qabaatee fuudha Ati nama kaalsilikii fudhatudha maali maal nyaachistan tan? isaan abdii isaa maalti sin gashisiin Maal akkamitti na fudhattee sabbareedha? Meen nuti hin ilaaltu? Dura toni fudhinan akkasidha? Maali fuula maalti si jiggeessi? Naatoo reefu ijoolleedha? Ganaa geessa? Maalti immoo si fuudhatte si callaqe? kanas sana saatoon gaa'elatti dhaquun barbaade naadhattamu naannatti Intalatti waa qabataa yoon siin dhaqa. Siin dhaqa. Yoon intalatti qabeenya waa kiisiin ho'aadha. Oh. Aha, sida, dhufte. Nan dhufa. Deemta yeroo namni si barbaadu. Na baqatte karaa. Ati dhagayeera nama warra irra kee karaa irra keessaa deemta natti maniiru maali maaf na baqattati? Hin qabnaan hin jettu dhufte hin hojjetattu dhuftee liqiina irraa fudhattee sokkita irra keessa deemta. Dhagayeerani hojii kee tokko dhagayeera. Asiin si barbaadeen namallee si ergiseera yeroo kan suuqiinsaa cufaa laattee ijoollee natti ergitee dabarta dhageera waa tokko maadhatti nama dhani maali mee kottu laallee suuqii kana natti na onsitee fuutee galta deebisuun hin jiru zayitiin fudhattee galta deebisuun hin jiru mee maadhatti waliin kee nama dhaneet hojjettee nyaattu maali nan hojjetadha maali akkas na goon amma garuu bareedaadha kaffaluu dhufte miti dachoo arrallee kaffaluu mee amanaa hin jiru mee maali na barbaadde garuu dur bono oko bona oye bonitti in dhaga'uun si jedheemani ati nama koy nama minimati nama kaalsii fayyadamii shanii liqiina irraa fudhatudha namaati na waami maqaa bono in dhaga'uun seene bakka maal taatetti nan hojjetadha bakka bona waan tokko sin gaafachuu maaf hin dhufu illi keessan sitti meedhani bakka illi keessu maas illi keessaa ba'a maaloo maal adeen biraa maal egaa
Boono namni gaala dhaabbate badee badu. Gaa'ela dhaabbadheeraa jirta? Ahaa, ati isheetti guurta? Akkasii? Kana dura yaa shakkeera ni dhaga'eera. Ati silaa isheetti fuutee guurta nan biteettani galtee hoo? Maal taate tan akka jaarsummaa gara gaalaa tan ooftuun barbaade. Akkasin jettuure maaree rakkinaan qabu waa tokko fa'i mana kana fure waa tokko bakka rakkinaan qabu sin geessaa. Barbaachisu ani immoo waa tokko birrii karaa qarshii gaa sin gargaara. Rakkoon qabu waan Yoo maal cuftoo Datsinii guutu. bakka dhaabadhee mana keema akkasumatti dhaabadhee maa bakka rakkinaan qabu nan deema sammuu. Gooftaa. Nan deema garuu immoo itti yaadi gaa waa'ee liqii kanaa. Rakkoon qabu. Qophoftaniitu? Qophoofneera. Tole egaa dhimma kana walitti qabamneef dhimma gaa'ela dhaabbachuu qoodhaaf kan ammoo akka isin na milkeessitan abdii guddaan qaba. Isinitti na abdadha keessumaati. Egaa jaarsi kun jaarsa baay'ee hamaa ta'edha. Of eeggadhaa. Wantoota isin barbaachisan dhimma sana irratti wanta isin barbaachisu qopheesseera. Kanaafuu sirriitti na caqasaa waan isinitti agarsiisu kanarraa akkan kaane olis gadis akkan buune. Kanan shamizii kana tokko keetti biteef karabaataa duuba akka na boonsitaniif. Ati faa abbaa suuqii miti gaafa silipariin gaala naa dhaqu dhuftu. Baay'een gaddan sitti. Baay'een gadda. Baay'ee amala godhadha. Keessumaa ta'edha. Aji saamunaa zamanatti afaan iyyituun dhattee jaarsa akkan jeeqe. Tole. Sirriitti na qalbeeffadhaa. Kun mana eenyuudha? Mana jaarsichaadha. Mana eenyuudha kun? Mana jaarsichaa. Kun mana jaarsichaadha. Otuu mana kana mooraa kana keessa hin seeniin dura addanarraa waardiyyaa ta'e jira. Kun waardiyyaadha. Waardiyyaa kana akka naasnee akka lollee afaan gaariin bira darbaa. Sinii galanii tokkoon kee waardiyyaa na gaddisiiste jechaan gaa'elli qofechaan. Gaa'elli qofechaan immoo atis birrii liqii kennarraa fudhattu naafsis waliin beendoo charandoomti. Namicha kana bira erga dabartanii jaarsi kun nama meeqa ta'es ni eegaa. Kun jaarsichadha. Hamaa kana. La inni kana sadiitti godhee hamaa ta'uusaa agarsiisuu barbaadeen. Hamaadha la kan isaa inni sila waardiyyaa lamadha. Kan isa kanaa sadii hamaadha. Isa malee hamaa tokko jira isa bukkee kan taa'u. Hamaa tokko amma isaa ga'uu baatullee lama qaba. Eeggadhaa namicha isa kanarra. Tokko jirti arrabni ishee akka qara biddaa kan nama gubu. Isheen gara naan teessi jirti. Ila kun shaashii isheedha. Isheen hamtuudha. Ishee malee tokko jira. Garraamii fakkaata keessi isaa boofti jira tokko. Isadha kan amma onaa yookaan gaa'ela dhaabbanne kan godhu. Jarri kun afur ta'anii sin eegu. Dhuftanii
taa'umsi jira sadii taatanii hin dhaabbattu gaa'ela lammummaa tolee lamutti hin taa'u hin dhaabbattu laa maaloo of eeggadhu namtittiin dha maaloo of eeggadhuti akka dhattanii hin dhaabbattu of eeggadhaa dhattanii waa'ee gaa'ela xumurtanii dhuftoo jechaadha. Mana eenyudha kuni? Mana jaarsichaa. Mana eenyudha? Mana jaarsichaa. Mana jaarsichaadha jechaadha. Namoonni kun nama meeqa? Nama afur. Nama meeqa? Nama afur. Nama afur. Eeggadhaa. Shamiziin kun xuraa'ee xuriin irra bu'eennaan fii keessan kaffaltu. Tole. Gaaffii hanga jira? Hin jiru? Akka haadhatti barte maatiitti dhan. Akka suuqii keetti barte dhaqi namichatti gurra isaatti yiiti dhukkuba biraatti torii kootu. Of eeggadhaa. Kana gaaffii hin jiru taanaan deema. Anis naannoma sanarran tura. Rakkinni jira taanaan dhaabaa. Tole. Egaa akkuma beekamu isin firoottan godha. Firoottan godha taatanii jarri dhufaa jiru waan ta'eef edda jarri dhufanii immoo ati keessumaa daadaan ishee jechuudha. Baay'ee onnee waan qabduuf arrabni kee baay'ee wanta nama miidhu waan ta'eef keessumaa akka onaaf of eeggattuun godha gatii yooti dubbatte gatii gabbarsuuf na jalaa garbuusu waan ta'eef keessumaa akkasiin of eeggattan hin barbaada. Sin dubbadhaa gaafa isaan dhufan. Anis simee deeman ta'a gadheen keessa nama argitti. jedhu maal barbaaddan? Abbaa mana barbaadne bana jirani. Dhimma maaliif barbaaddani? Isaan hin barbaadne isaan hin waamne duukaa isaa hin qabdu. Abbaa mana barbaadne maali ittis gasheessa nu waamtu? Ana biratti dhimma keessan fixadhaati darbaa. Koi me nambarre koi eyo kan tebe ta amanu gashta manu gashi Illit maal barbaaddeetu waan neetee fakkaatu? eyo kan tebe ta Ana maal ta'u gobe? Ana maal bees? Ana maal bees? Nakabdee gaafa ni nadha'u dhattee suuqii kootti darbu ati dheengadda salkan akka ni jirruuftee ilaalta darbitee darbu maalaati maal irraa qabdu nagadii samma isa nakabdaasa maal immoo maal taata maal rakkatanii dhuftan si kabajnee dhannee reebamneef si kabajnee dhannee mee laalo jiik maa isa dhagattee dhufte caammaa kenna amma caammaa kun haa fidda moo hin fiddu? Nu reebe zebedda. Dhugaa maal godhe maal sin godhe? Zabanyaa maaltu dhugu maal godhe isaan kana nu reebsise? Ati hanqee rakkoo qabu siin godha. Reebsiste sani. Ani isaan kabajeeni malee siinoo sitti lafa buusu. Maaloo gooftaa ko maaloo. Kaya malee dhaqi caammaa kun haa fiduu laatu. Kai soki deem kai. Maaloo dhumaa na bara. Kai si jedhaa. Natta fugaalicha ni nagaan inni dhaqee suuqii boona gadachuu barbaada. Kai maaloo dira waaqa. Si kabajeessa iyyuu ilaali. Hin dafqine manuma seenuuf. Ben. Ani liifama bakka. Ani maasni seensisa. Rakkoo qaban isin seensisa. Dhagattee moo kana nu reebsise?
gate. Maaloo naasisa. Warra kana namtitti kana fuula koo dura balleessi fuula koo duraati. Sidhaan kana na godhe. Balleessi namtitti kana siin jedhe maal taate? Maaloo rabbi. Ishee kana balleessi. Maaloo gooftaa. Maalati? Maaloo gooftaa. Anatti siin taa ta'uuti. Naasiis maaloo. Maaloo. Gala. Gashat. Meelli jamuu. Yaa Rabbi galata. Maal gaala dhaabbadde maaliyyuu? Dabal, ati namichuma kana duukaa firoomnu malee balbala kanaan si ariisisa. Wayni ati duusaa. Aya duusaa. Maala duusaa? Duusaa. Sina kun. Barree nooraan kan teessanii taataa. Eenyu dhufa? Dhimma dhufneef jeetuu eengaatiin hin ta'e. Ergattanii moo maaliif dhuftan reemee yaada keessan ibsadhaa maaliif akka dhuftan nutti himaa. Egaa dhimmi nuyi dhufneef akkuma beekamu mucaan keenya intala keessan kaadhimmachuufidha. Isinis beektunne yaadna kalmaaf dhufu. Gaa'illi wanta gaariidha. Gaa'illi hundumaafiyyuu barbaachisaa. Garuu immoo mucaan keessan mee maal qaba moo boori jireenya intala keenyaafis maa kan ta'u mucaan keessan mee maal qaba? Egaa akkuma beekamu mucaan keenya akka naannoo keenyaattu amala qaba. Fakkeenyaaf Boranaa beektus? Sinoo? Hin beektanii? Boranaa jechuun nama akka naannoo keenyaatti dureessa beekamaadha. Nama qabeenya qabudha. Sin dhibaachaadhaan isaan malee birrii illi keessu ture masa. maarree nu beekadamina isaa kennaan natti dide. Wayyoo naanis na dide. Labsii waaqni jira. Mucaan keessan immoo maal hojjetee jireenya isaa geggeeffata moo hojiin isaa maalidha moo maal immoo hojjetee mana isaa jiraachisuufidha hojii maalii qaba mucaan keessan? Maafillee mucaan hojii hin qabu adeemee madaafata. Garuu banana ijoollee maqaa duukaa lafa tokko gulmaa'eedhaan argatanii yaadu. Ittiin eeggata malee kan biraa hojii hin qabu. Bara kanatti sin jedha. Amaluma qabachuun isaa bichaan mi'aadha. Egaa hanganamaa nu dhaabachiisaa ooltanii amma immoo gatii gabbaadhaan nutti maagan. Amma reefu sasirrii isaatti dhuftan. Amma reefu garaa na ciibsitan. Daqiiqaa tokko nu kennaa wajjin waan marginaati waan jiru hundumasaa. Gatii uffata ishee. Meekaap ishee. Gatii warqii mormaa. Harqee harkaa harqee mormaa dabalatee. Warqii lachootti dabal. Warqii lachoo.
bultanitti udaattanii. Xumurreera. Egaa ijoollee baay'ee wajjin taphachaa turre wanti wajjin. Kan isin gaafachuu barbaade waan muraasadha. Baay'ee xiqqoo. Xiqqoodha. Siniinis gaafa isinii taphatu badaa miti. Natti fakkaata. Qarshii 100. Qarshii 100. Haaf! Waa tokko dhageetti ma? Qoy! Waa tokko ni laanfanne. Gaa'elloo kennaa Waaqayyoodha. Ati maal keessaa qabdu? Isin maal keessaa qabdu? Kanaafuu oosin silkii kana daawwattanii kottaa fuudhaan jettan ta'e ani saree. Bakka kanuma. Bilbilii mee Dawali. Hello. Akkamina namtitti carroomtu nan? Nagaadhani? Nagaa kam taatan milkooftamu? Milkoofleen eessarta? Mana hin jiraadara maaloo manatti naa kottaa kan. Bakka achumatti sineennaa bakka carraamti kee carraa gaarii ta'e. Sitti dhiisteeta. Qotooree nan jedhu amma isaan hin ba'a. Maalti asitti beeksisaa? Isaan hin ba'a amman si'e. Asii moosii mingal Wotni. Amma gatiin meekaappii haafuu gatii kana dibaatti baasiraan naan diddanii intalli keessan manatti affeettanii sokkeera barbaada. Dhalatoomi waan goote anaa maal tarra mana kana na fidee naan maalti na lee ati garuu salphoodha salphoon soqolatte soqolaa gatii kaatiitti daatta salphoon kun ammatti fuudhaadha intalloo manatti haftee ofii kee fuuta. Jabaadhu bakka intalli keenya ni heerumti. Islaama warra akka kanaatti fuudhaa warra akka shalabbee warra iddoo hojii hin qabne warra deemee dhaabatu. Intalli keenya ni heerumta iddoo gaariitti. Jabaadhu. Waami daki. Dhaqi waame yaani waame. Daki waami tin seenuun. Waa maa dhaqaa? Tin seenuun see. Siyaa beekotu Irraa gargaa. olitti karaa fidatte. Maal taatan kam taatan? Bakka bakka gammad. Miri gubate garaan kee. Goota. Maalidha? Dhiira bakka. Goota. Ati goota. Sinama nan duuzla. Duru ati sinama. Sinama nan duru. Goota. Ati goota. Ati ciincoo leechi. Goota maalti ta'e? Kam ta'e moo? 100 irraa hafte. Maal 100? Birrii 100. Biriin 100. Ah. Maal hafe? Maal? Qobbooftaniittu? Qophoomneera. Goen kolfiin. Mana eenyudhaa kun? Mana ijaarsa. Mana jaarsichaa. Mana eenyudha kun? Qoyna namatti. Kolbida. Kottu kan. Mee kottu. Kottu siin jedhu. Kottu. Qoraa kan teessanii taa. Eenyutu ta'u? Maal hafe? Badaa. Sinoo. Hin deettanis? Bakka jee beektuu irraa ka'e waan Beektu marraa ka'e. beektuu marraa ka'e. Beekti bakka. Fakkeenya. Wayyoo naanis na didi. Namtii waaqni jira. Warri kofataa maalis? Iddoo beektu Dhalatoomi waan gooteef salphoodha garuu salphoo tokko. Namni dhala isaaf gadi taasisee
Bakka sooressan kolfiina. Osin silkii kee dawwaltanii kottaa fuudhaan jettan ta'e ani saree. Bakka akkanuma. Sareedha sisilaa. Sareedha guute. Qarshii 100. Injiru ture. Inamne. Nana kan kolfe. Iya betul. Iya, nah. Ini syarat Arif lah. Kabali ka. Nora kan desa ni re ta. Hindi nyo na to. Bada ka. Alam nyo. Gusto. Jera. Ta kamas. Ina, wala na.